Imoon keessan beeksisa garagaraadhaa isinitti fiduudhaan yoo isin rakkise imoo beeksisa garagaraadhaa gonkumaayyuu isinitti finne imoo beeksisa garagaraadhaa gonkumaayyuu hin qabneen isin barsiisa. Hatta neetwoorkiin keessan illee dadhabaa ta'e yoo isin rakkise imoo yeroo namaa waliin bilbilaan haasotan sagalee keessan sirriitti wal sin dhageessuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya imoo kan akkanan baay'ee argeetti faatu viidiyoo kan laak sheer gochuun jalqaban faa turan argama. Hayyee daawwatan kiyya imoo kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessan galtu achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joo bisattanii barreessanii michuu joobes achi booda michuu joobes kan jijjiirraa ni baasar tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobes.com kan jiru tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fitaa asirratti ikoonii sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti iimootanii barreessanii achi booda sarchii fuulduraan kilikii gootu sarchii goosisanii achi booda haala kanaan suuraa kana fitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda imichi gadi buufachuudhaaf suuraa lusaa gaddeemtu manumaati achi booda dhumarratti qalamadii mana kan barraa imoo stuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood keessatti daawulood taasisuttaniiti imoo kana bilbila keessanitti gadi buufattanii akkuma imoo kanidha lakkoofsa bilbilaa imoo keessanii itti guutatanii banattanii imoon kun beeksisa gargaraadhaa gonkumaayyuu hin qabu gonkumaallee isinitti fidu.